keessatti ammoo isaani afaan they speak perfect English, man. Anin barsiifne yu ammoo ni dandahani. Why? It's because the language is available everywhere around the world. And we need to do the same for Afaan Oromo as well. You know, it's really interesting. Namni bar namni takka takka Toltu's Facebook Live jedheetin isin daawwadhe isin immoo as gubbarraa baanaan oh, ati Toltuu tufaa jettanii akka na gaafatu na ajaa'ibsiisa. Yes, ani Toltuu tufaati. I am Toltuu. I keep going with the support and the love of the people. Hi Vidrana, welcome onto my Facebook Live. It's been many years. It's lovely seeing you. Welcome. This is the project that I'm involved in it's called Afaan. Yes, I am Toltuu, believe it or not. I am Toltuu Tufa. I look very different. I'm a mother of 2 children. You can come to me for psychology counseling if you wish, or intervention or assessment, or for forensic work. That's what I do at the moment. Or I'm busy with my children, or I'm busy with Afaan, or I'm busy looking at ways that I can support the Oromo people. I have lots of new things that I plan to release, but I wanted to first invite everyone here so that people are not asking questions. If I came here and I said, this is my plan, this is what we're gonna do, everyone will be like, is that Toltuu Tufa? Like, I don't know. She looks like Toltuu, but it's not really her. Maybe it's her sister. I heard she has a cousin. Maybe it's her. So to prevent, it sounds funny, but it actually happens to be in real life. Actually, guyyaan takka marqaa namaa deeme, marqaa jecha akkuma ulmaa bahaati mana namaa dhaqeetiin namni biyyaarraa haarawaa dhufaniitiin akkatti mana galuu qabanii makiinaa dhabani. So maatii miti anumaan si galchaa jedheetiin makiina kiyyatti qabadhee oofaa jirraa bara amma yeroon an oofeetiin ijoolleen akkana gaafatan dhiyeenna kana ijoollee keessan Austraaliyaa Toltuu Tufaa takka jirti mee nu wal nu qunnamsiisuu dandeessa jedhan na gaafatani. I'm like, kasi galchaa jirtu Toltuu Tufaati bar. I am Toltuu Tufa jennani. Oh my goodness. Oh, wayne jedhani akkasumatti they started getting really shocked. So yeah, I am Toltuu Tufa, guys, and I've got lots and lots and lots and lots to offer. I have a lot of love. I have a lot of support. I have been away for a long time, but you know, Facebook gubbarra nadabun. It doesn't mean I've forgotten everyone. Nama dagachuu jechuu miti. Ani sin indaganne, Oromoon indaganne, shanyii kiyya indaganne, ijoollee kiyyaaf maatii kiyyaan akkuma Oromoof qabsaa'e maatii kiyyaaf ijoollee kiyyaaf jecha qabsaayaan ture. Lachuu balance godhuun irra jira. Balance akka godhuu qabuun. How you balance your family and your children, it's really hard, but I have been committed to my family for a very long time, and I plan to balance that with my public work. I can't choose one and the other. You know, Toltuu ati haadha ilmaaniiti moo psychologist moo haadha jaartii namaati moo kanaati moo jechuun kana hunda adda baasuun qabnu walitti hidhuu qabna malee akka walitti hidhuu qabnullee we need to figure it out. We need to find a way to make it work. So can someone tell me what time it is? Because I don't even have a time. I can just hear my kids crying. I feel like I need to go. Someone tell me what time it is. I wonder if I can. Guys, it's time for me to go home now. I need to go. It's been 2 hours. Sa'a lama isin walin dabarse. Oh my goodness. Salam bar yeron dabre bona naga ragasa. How are you? Jirta akami. 10:14 p.m. Melbourne time. All right, chill kids. It's time to go to bed. Pijama kesan ufadda ka buluk abdan dema bula ka oluf demtan dema ola. Gammachu gudda isin rank aba.
asitti daawwachuun kee asitti isin argachuu keessan hedduu na gammachiisa hawwii guddaan qaba afaan publications watch this space wanni hedduu gadhiisuuf hin deemaan jira xiqqoomannaa hafee asitti koottaa wal haa barannu wal haa agarru toltuu tufa kunooti haadha ilmaan taatee jirti ammoo ummata isin hin daganne harka qullaallee hin dhufne waa harkaa qabattee dhufte jedhee dhaamsa kiyyaan kanuma I will be more active online. I'm so excited and thank you so much for welcoming me so beautifully. It's lovely to see you all again. I love each and every one of you. Hedduu isin jaaladha galatooma halkan gaarii isiniif hawwa guyyaa gaariillee isiniif hawwa. Bye. Oh, actually, wait. Maybe I'll bring my kids. Hi, Julie Kia. Let me see if they'll come and then we'll finish it because ijoolleen bar hojii rawaawayna oolchuu nan hayyamanii meesaaniif yoo ka dhufu barbaadan isaan fideetiin. I'll be back. Ifa! Get over. Go to me. Go to. Say, tie me. Go to say. Say. Tie me. Akkam jirta. Oh, me. Go to. Kuno dubbine galte bar kuno. Ati ho. Hai. Mali mama. Baredu kot. Kot. Let me go. Yes. Yes. Akkam jirta jedika. Say akkam. Yeah. Nagaa jedhi kot. Yummy. Oh, yummy. Galaton bismillah jedika. Hello jedhi. Hello, Gigi. Assalamu alaikum. Akkami. Akami. Nagaya. Nagaya. Jirta. Jita. Urji jedhi. Urji. Urji jedhi ma. Uji hakari. Aha. Uji hakari. Aha. Halama. Dada. Urji ma nama goti karana ma ibsiti. Kotu bagi yamme. This is my third baby. Kotu. Oh, mama kesi. Kuno bar jiru jirena. Can we finish with a song? Okay, ready? Akkam jirta jedhame. Fayyada jedhi. Galatoom yanne. Saal bitane. Sidra. Yeah, up. Evet. Guys, I think I'm gonna go. I'm gonna deemuun narra jira. Kuno ijoolleen hedduu busy na godhani. Hiree carraa kan haasa'ullee argadhu. Ammaan booda dhaamsa kiyya isiniidhaaf jabaadha. Oromoon keenya akka gaariitti babal'isuu nurra jira. Jabeessuu nurra jira. Hojiin kiyya irra oolchuudhaan waan hedduu irra dalagaan ture, waan hedduu qopheessaan ture. Hey, hey. Things are getting a bit messy here. Hey. Bismillah. Pineapple. Okay, can we finish? Let's say urji. Had it ready? Uji hakari. Kala nama ibsiti. Ifa biya. Ati ifa biya. Kenati. Ati ifa nama. Kundati. Ati ifa nama hundati. Yes. Okay. Hey, guys. Thanks so much for your time. So much love. Good night.